sikkoo mandoo tana keessaa qalqalaa fi qalqallotu bayaadhe sodaattuu fi kijibdutu bayaadhe kadhattuu fi lammaanyitu bayaanuun jedhe agarre waaqoo guutuutti jedhe zabanul aakiriin sikkoo mandoo tana keessaa kijibduu fi luuxitu bayaadhe sodaattuutu dhufadhe darreen agarre zabanul aakiriin sheekota kijibdutu sikkoo mandoon keessaa baya jedhe rabbiillee kanuma nuun jedhe zabanul aakiriin sheeka luuxii isinii erga jedhe ka karaa isin balle ka akka Mahammad Bayaan ka akka Sheekh Bashar ka akka Sheekaa Roobe sigale ka akka Sheekaa Gobba ka akka Abuzaar moo maal jettaniin rabbi akkas zabanul aakiriin sheekota luuxii isinii ergaa jedhe milikkanni zabanul aakir san in dhuftechaadha waaqoo guutuullee akkanuma nuun jedhe sikkoo mandoon keessaa zabanul aakiriin darasoota luuxitu bayaa jedhe ka akka Sheekaa Roobe ka akka Abuzaar agarre jechaadha waan jeneraali kenna nutti himanii taran dararran kenna karaa isin balleessiti ammoo jalan deeminaa jedhan waaqoo guutuu maal jedhe zamana dhumaa mucaa Mubaarak Baalee jedhamutu goonni Baalee keessaa baya jedhe ka luuxii tanniin mataa dhawu ka luuxii tanniin likkiittimu ka darasaa darree mataa keessa dhawu ta sheekota kijibduuf kadhattuu likkiittimu ka ummata kana karatti qajeelchu zabanul aakiriin Mubaarak Baalee nama jedhatu goonni Baalee keessaa dhalate kuno haadhal huwa ود صلوا على مبارك بالي صلوات بوسا لوتي دن لوتي صلوات أركالة فكبدو نال شكل أبوك يا واقو كوتوتد سيروبا غربي اللي أكسمن سيروبا غربي mucaa diimaa kaarrutu Baalee keessaan baya jedhe zabanul aakiriin gaafa ummanni sikkoo mandoo badee azaabatti sute mucaa santu karatti rara sayyirooba garbii tole gaafadhaa warra keessan kana mucaan diimaan kaarruun akkas sayyirooba garbii tole namni sayyirooba garbiin beekne jiru gaafadhaa zabanul aakiriin gaafa ummanni sikkoo mandoo kijibduu fi luuxii fi hattuu fi kadhattutti sutte mucaa diimaa kaarrutu isin keessaan baya isa isin sirreessa isa isin dhaya isa karaa isin deebisa gaafa roobe keessan booleen boolotti uumamti jedhe gaafa magaalaan dossa keessa dhaabatee bakki kun dossa taati magaalaa guddootu as ta'e gaafa booloo dhaabatee bakki tun har'a booloo dhaaboru boolee taati jedhe sayyirooba gorbitu jedhe gaafa san maqaa kee meenshin godhe akkootii yanna hime gurbaan sayyiroobaan garbii jedhu sun siinaan jette akkoon ta'e dhiyootan baatee afur shanjaa dura isinitti ni modee gara qabadhe gin bakkaan isin himuun dirqama ጊዜውን ጠብቆ መናገር ግዴታ ነው አማቲ ሀዩን አከሲ ኮማንዶቲት አሲን ቀብደን አና ጃላት ሄጅቢቴ ነጀለ ሂሪርታ ታዳምጠኛለ ሼር ታረጋለ ታፕታፕ ታረጋለ ሙቀሲን ዲቤቱ መሲን ቀልጅ ሙቀሲን ዲ ኦሶአቲን ጃላቲን ጀቻ ግዲማን ሆዱ ቀበዶ አና ዱኩ በሶተት ኦሶአቲ ጀልዴሰቱ ነጀለቴቴ ጀልዴሳ ኤፉዳዱ መሲን ጀዳ ወጋ ሃሎ ማለት ነው ትውጣለ ሀጋና ኪታበረ ጅራ Kara ya bibi. Kara in karata. Didda kara kanan sirraa'u kitaaba sii barreessan. Maama Gadaafiin bulchaan Liibiyaa ummata san quufee ummanni san dadhabee ummata san. Maal jeen beektaa? Kitaaba rabbi isinii buuse itti buluu diddanii kitaaba isinii barreessadeen warra balkaaba. Gadaafiin eega kitaaba rabbi isinii buuse. كتاب ربي نبينا محمد رتي بوزت أمانو الدنيمي أنا كتاب سيني برا سيدين كمو كودو سين ديبه سين بولج أمنا نجمان ساترت جديك ديكابنا كيمي سان تكابتاني غاف أمريكان دوت كاباني تدبر ساني ماما غدافي أجنسي سان نامي تفول دورا كتابا نتباسو دانون دي سوداني نقوله ما أنش ماندارينا موينو مجتين ليبيا أرتسون كوما ديدا ما سيغال شيرا ريسيتي سينرجيني لالد ماندارينا مين مدينة Gawat accounti ada kedirati kuma dida masih galcer Madina ya Madina adami makan kana mana air kita accounti kuma dida masih dabar sera sigale rabbi biasan kesa siapa su don koro mahayim biya nama kesat ilmu nama dalu jazba ufifu namantane biya nama ke Libya kesa ilmo nama dalti mahayimin hada nyat don koro zar harre dalche guddise kaga kana chinya bar Libya daitet Libya kesa ilmo takadalti waan nyatun qabdu Libya kesa ilmo lama fadalti jar sirrahi dajira ilmo narka gaggabdi
mahayyim zara kanaaf luuxiidhaan isiniin jedhan al shakla buukum namni dursa ofii yoo waan nyaatu si jammarnem Liibiyaa keessatti akkami ilmoo dhalcha ambar kanaaf abaarsa rabbii qabdanii isiniin jedhan ilmoo rabbiin naa kenne na al shakla buukiyaa xurxuuraa jette abar xurxuuraa jechuun maa jechuudha maa jechuudha xurxuuraa jechuudha albaati jechuudhaan hudduu fi tokko taattaruu hin dandeettu kan isiniin jedhee bara raammoo keessa jira hudduu ishii keessa abbaddaan halkan takka waan jedhe mucaa wayi ummanni Harargee jedhe bakka feene yoo deemne nuti dura bakka ciifnu soqannaa jedhe bakka mataa gadi ciibsan ummanni Arsii kun jedhe bakka ofii ciisu dhiiset bakka Abdurrazaaqiin bulchu soqa mana keessa beerri jirtii dullatti wayyoo ligossa wallaahi akkana beerri teennallee akkasuma beerri teenna keessummummaa yoo mana namaa dhayte beerri teenna tasikko mandootun namni keessummummaa mana namaa dhaqeemi eessa nu teessisanii ilaalaami beerri teenna osente dhiirri jira ollaa san olii gad dhiira laalti dhiirri jettu dhageet sari matutu dhageet adaa isa foonattare warabbal kaaba awwayta dikka sariin qabna sariinin iyyite ala kana keessummaa na dhufe bara keessummaa dawotee na jira gura kiyana haa qabu sheeka kadhaan fuudhe nagarren jimmaan keessaa nagarre boon sheeka kadhaan fuudhe wallagga keessaa boorana keessaa nagarre boon sheeka kadhaan fuudhe sheeka kadhaan umraa dhufe nagarren sheekonni guutuun takkaadhaan fuuteteen numa taarsitan tokkochi wayii ka Harargee keessaa ba'e luuxiin tokko ka jazbaan jedhu tokko jazbaaneen sun maraatuudha san giddiin namni itti kenna rabbi irraa sawwaaba argannadhani eenyuma amma bayaan keetani Muhammad yoo ati jette Muhammad jedhi yoo ati jette Muhammad jedha daqiiqaa 30 fudhata Muhammad jechuudha sun dhibamaa dhedhee namni sawwaabaaf mallaqa itti kenna fayyaan qabu dhe ka kanarraa fe sheekonni guutuu warri kadhaadhaan umraa dhaqu kadhaadhaan birrii jaartii fuudhu kadhaan ilmaan guddifatu kadhaadhaan umraa godhu kadhaan jaartii fuudhu teenuma tasikko mandooti abaarsi rabbii sirraa jiraatu ummata azaaba keessa eenyu baatennaan ummata sikko mandooti maali jennaan luuxiidha dhabanii luuxi daawaadha igabaadha azabum kana keessa dhayte azaba kana keessa warri baayatu kami jennaan beeraa fi ummata sikkoo mandooti jedha maali jennaan beerri hamuy keessaan baatu ummanni sikkoo mandoo homaa gubatannaan luuxii dhabanii luuxii banii nabiyyanaa luuxu hunduu azaba seenan qabadhu yaazo kanaaf wanni irraa kaane Kadir martuu jibba Jawaar Muhammadin qabu na dhagaye wanni Kadir martuu guyyarraa waggarraa yeroo takka Jawaariin arrabsuuf warra keenna kanatu jala deemee tuttuqee Kadiijaan Baaleetii fi Kadiijaan Arsii maraachitee mucaa gadi baasee nurra haqqise jechaadha. Osoo beerri teenne isa jala deemtee komantii barreessuu dhabde mucaan nun tuqu mee deemaatii laala Kadir martuu jala gadi deemaatii komantii laala komantii 300 ka qabu 400 ka qabu viidiyoo 280 ijoolleteen atasikko mandoot 20 qofatu kutaa biraati yoo anki jibenat deebi ana kijibsiisa sigale abbaan fedhe viidiyoo haa dalagu viidiyoo san keessa yoo komantiin 100 jiraate 80 ijoollee beerateen atasikko mandooti 20 kutaa biraati 5 Wallagga lama Walloodha 3 Harargeedha 4 kutaa biraati akkasit 80 ijoolleteen beerateen sanuu bar miyaasxallaaw nagar maqaan jaraallee nima bar maqaa jaraatuma Kadiija Arsii Kadiija Baale Kadiija Shaashe Yaasaasaalij Yegadablij akka ufimti bar yoo sanillee jenne Muhammad Jamaal yoo jedhee maqaan jiraate su profaayila Muhammad Jawaar Muhammad Dureer baziinoo mutlayyaacho sigale kanaan beetachaadha kanaaf ummanni abaarsa qaba ummatana alanni rabbi irratti bu'e ummanni kun citabanii nabiyana luuxi wanni ansiin jedhuuf kanaaf dhaarran kaawwan ani sikkoo mandoolij nai ani Baaleeti ani ilma Jeneraal Waaqoo Guutuuti inkijiboon dhugaa jirtu qofa sittima Jeneraal Waaqoo Guutuutu akkas jedhe inkijibina ijoolletii anuun jedhe
Kijibina kanaaf hin kijibne nu dhugaa jirtu dubbadhaati balaan buute achitti haa buutu nuun jedhe kanaaf hin kijibne nu hin sodaatinaa ijoolleetii nuun jedhe Waaqoo guutuu kanaaf hin sodaanne nu Waaqoo guutuu maal jedhe zabanul aakirin sikkoo mandoo tana keessaa qalqalaa fi qalqallotu baay'ee sodaattuu fi kijibdutu baay'ee kadhattuu fi lammaanyitu baay'ee nuun jedhe agarre Waaqoo guutuu jedhe zabanul aakirin sikkoo mandoo tana keessaa kijibduu fi luuxitu baay'ee